akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Jaalallugaa nagaa fi fayyaan bakkuma jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jedha. Har'a mata duree baay'ee gaarii tokkoon qabadhee isiniif fidee jira. Mata dureen kun walitti dhufeenya jaalalaa keessatti, walitti dhufeenya jaalalleewwanii keessatti yookaan ammoo niitiif dhiirsallee ta'uu danda'a. Yeroo wal jaalatanii jaalalleen tokko yookaan ammoo niitiif dhiirsi tokko yookaan ammoo warri wal jaalatu keessumattuu dhiirri sababa maaliif addaan ba'iinsa jaalala keessatti filatanii dubartii tokko wajjin waliin jaalala keessa jiraatanii maaliif jaalala sun dhiisanii deemuu filatanii kan jedhu wajjin laallaa hanga xumura qophii kanaatti akkana wajjin turtan ammumarraa kabajaan isin gaafadha. Sababoota dhiirri tokko dubartii tokko jaalala keessatti dhiisuuf yookaan ammoo sababoota warri niitiif dhiirsi yookaan jaalalleewwan ittiin walii kaniif keessaa kan jalqabaa kabaja waliif dhabu. Akkuma viidiyoo kanaan dura keessatti isinitti netti hordoftoota koo jaalala keessatti dhiirri dubartii tokko wajjin yoo jiraatu kabaja waa hunda caala barbaada. Maarree jaalala keessa wajjin seenanii erga jiruu ijaaluu jalqabaniin booda yeroo dubartiin tokko dhiira wajjin jiraattu suni kabaja dhabde dhiirri sun jaalala sun itti fufuuf baay'ee tokko itti ulfaataa jechuudha. Kanaafuu kabajaan jaalala keessatti dubartiin tokko dhiiraaf mul'iftu barbaachisa. Yookaan agartee dadhabbina kabajaa abbaa warraa keetii yookaan ammoo jaalallee keetii mul'isuun dadhabbina kan kee hin mul'isu. Yookaan ammoo haga dhiirri sun akkam jabaatu yookaan akka isa yaaddu yookaan akkam akka isa jaalattu mul'isuufin kabajaa keessa irraan hir'isu. Garuu yeroo dubartiin tokko dhiira tokkoo fi kabajaa dhabdee dhiirri sun jaalalli isaa irraa gad bu'aa dhufaa jechuudha. Kanaafuu akka jaalalli tokko hojii irra ooluuf keessumattuu dhiirotaaf jaalalli bakka guddaa qaba. Kanaafuu yeroo ati kabajaa mul'iftee fi isaa taatee jedhee yaada isaa keessatti yeroo ati kabajaa hin qabneef dhiirri sun si wajjin jaalala itti fufuuf hedduu rakkata. Osoo waan barbaaddetu gooteefillee kabajaa dhabuun suni waa baay'ee jaalala keessan keessatti hir'isaa deemaa kana beekuu qabdaa jechuudha. Akka inni si amanuu fi akka inni si wajjin itti fufuu fi yaada kan kennitee fi kabaja kan keetti mul'iftee waan inni siin jedhu dhageettee dubbii inni sitti himu yoo hordofte waaw ati isa biratti osoo rakkinni cimaalleen dhufee wajjin itti fufuuf qophii qabaachuu kee isaaf mirga. Dhiironni irra hedduun isaanii yaada wal xaxaa ta'e keessumattuu yaada miiraan guutame ka wal xaxaa ta'e hiikuu irratti baay'ee dadhaboodha. Keessumattuu waan miira isaaniitiin wal qabatu ka sadarkaa ol aanaa irra jiru wajjin hiikuu hin danda'an jechuudha. Rakkinni yoo isaan qunname jechuudha. Kanaafuu dhiironni tokko ni jiranuu ka fageessanii yaadanuu ka waan itti dhufellee rakkinni tokko yoo fakkeenyaaf jaalala keessatti ka qunnamu taate akkamitti akka kan beekanii miira isaanii akkamitti akka hin tuudhee jaalalli ofii kanallee akkamitti akka qabu danda'an beekanii jiru. Garuu rakkinni cimaan yoo itti dhufe dhiironni baay'een hin danda'anii jechuudha. Kunini
jireenya jaalala suni sochoosa. Bakka buqqisaa jechuudha. Kanaafuu yoo rakkinni cimaan tokko dhufee keessumattuu rakkinni jaalalaa wal qabatu kamiira isaanii tuquu wal qabatu dhufeenna achi keessa jiraachuu hin barbaadanii. Kanaaf dubartoota dhiisanii deeman dhiironni hedduun isaanii. Kabiraa ammoo yeroo dubartiin tokko hedduu dubartii loltu taate kunillee kan durattiitii wal qabata. Kabajaa fi miira isaanii tuquu wajjin wal qabataa jechuudha. Yeroo dubartiin tokko kan waan ofii barbaaddu karaa lolaatiin dhiibbaa dhiira sun irra akka gootu taate wanni gaariin jaalallee kan keessuun ittiin dhaga'amu jechuudha. Waan gaariifillee dhiibbaa itti godhuufillee karaa sun godhuu dandeetta. Garuu dhiibbaan ati itti gootu humnaan ati itti gootu suni dhiira irratti sammuu isaa keessatti yaada isaa keessatti waan gaarii hin uumuu jechuudha. Kanaafuu dhiironni baay'een yeroo dubartiin tokko humnaan itti deemtee karaa biraatiin agartee waan gurguddaan itti dhufte waan sun baachuu hin danda'anii. Kanumaafuu waan sunirraa dheessuuf waan sunirraa biraa deemuu filatanii jechuudha. Waan sunirraa baqachuuf. Fakkeenyaaf yeroo hunda loltee jaalala keessatti waan tokko humna keetiin isa dhiibbaarra fiddee akkas yookaan deemtu taate dhiironni waan akkanaa kanan jaalatanii akka gaarii yoo itti kalooftee yoo akka gaarii qabde hedduu gammaduu jechuudha. Inni biraa immoo dhiironni dorgommiin jaalatan jaalala keessatti. Fakkeenyaaf atini akka jaalala isaa qabdu yoo itti mul'ifte innillee si jaalata, si qofa jaalate si wajjin itti fufuu barbaada. Garuu yoo ati waan biraa ka bira gootu taate yoo ammoo ati akka dhiira biraa isa bira akka jaalattu taate wanni akkasii suni dorgommii jaalala keessatti waan uumuuf jaalalli sun fayyaa qabeessan ta'uu jechuudha. Kanaafuu atini isa miira isaa kontirool godhuuf yookaan miira isaa qabachuuf yookaan miira isaa tuquu fi dhiira biraa isa biratti baasuu ni dandeetta. Garuu kuni jaalala keessan isiniin sirreessu. Akka jaalalli keessan mana dhoofne godhaa jechuudha. Akka inni waliin taane keessumattuu miira dhiiraa keessatti waan gaarii hin uumu. Jaalala keessatti dhiironni si'umaa fi isa qofa akka ta'u barbaadanii jechuudha. Waan biraa itti akka maktu yookaan ammoo jaalallee biraa akkatiin qabattu hin barbaadanii. Kanaafuu miirri dorgommii sunillee akka jaalalleen kun sin jaalanne godhaa jechuudha. Waatiin dhiira biraa yookaan ammoo miira isaa tuquuf waan biraa ka gootu taate dorgommiin uumamu kun miira gaarii jaalallee kan kee kana keessatti hin uumu. Kanaafuu waan waliin gootan waliin taatanii yaada keessa wal jijjiirattanii osoo bakka biraa keessan seenne osoo miira dorgommii keessan seenne yoo gootanii jaalalli sun fayya qabeessa ta'a. Isinii lamaaniifuu garuu dhiironni dorgommii jaalala keessatti hin fedhan. Kan biraa ammoo yeroo atini jaalala isaa kennuu didde. Kun jechuun fakkeenyaaf yoo namni tokko wal jaalatee wal tuttuquu jira, waan garaagaraa waliin godhuu jira, walitti kalaayee wokkii waliin deemu jira, waan akkanaa kana yoo kan gooneef taate keessumattuu waan dhiirsaaf niitii waliin godhan yookaan ammoo jaalallee waliin godhan yoo ka waliin hin goone taate yoo ka isa diddu taate yeroo hundaa atini waan biraa guddiftee yookaan ittiin taate. Kanaafuu kun maalinni amala gaarii naan qabdu isi yaada gaarii naan qabdu akka wanni kun itti dhaga'amu keessatti uumta jechuudha. Keessumattuu qaaman diduun isa dheessuun yookaan ammoo akka inni sitti hin kaloofne irraa dheessuun waan kan kee itti mul'isuu dhabuun jechuun fakkeenyaaf isaaf jettee akka gaarii uffattee isa gammachiiftee babbareeddee urgooftee dura deemuu dhabuun akka jaalalli keessan suni garan taane deemu godhaa jechuudha. Kanaafuu ofirraa dhiibuu dhabuun ofitti hammachuun ofitti qabuun
jaalalli keessan akka itti fufu godhaa jechuudha. Marree hordoftoota koo jaalala keessatti dhiirri tokko sababa inni dubartii irraa ittiin dheessu wajjin laallee jirra. Ammoo qophii kan akka jaalattan abdii guutuun qaba. Viidiyoon kun isinitti tolaan laayikii gochuun dagatina. Namoota chaanalii keenyaaf haaraa taatan ammoo saabskraayib godha. Viidiyoo lamaan asii baatu kan ammoo yoo ilaalin kun ammoo malaala. Hanga qophii biraatii wal agarrutti ispoonsara keenya aadaa jahu baay'ee garootuunfanna nagaan.